Harka fuunee ashamaa kam jirtu daawwattoota qubee TV oduu qubee isaatii kanaan isinitti himaa oduu waliin Ansablee Alamuuti. Bakka bu'oonni hawaasa Itoophiyaa biyya alaa jiraatan rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti mari'achuun ibsa ejjennoo baafachuun isaanii himame. Bakka bu'oonni lammiilee hawaasaa Sumaalee, Oromoo, Amaaraa fi Tigraay biyya alaa jiraatan Ameerikaa Yuunivarsiitii San Diyeegootti adoolessa 21 hanga 22 bara 2023 marii nageenyaa bakka ergamaan addaa Ameerikaa Maayikil Ameer argamanitti ergaa gaggeessanii booda ibsa ejjennoo abbaa qabxii 13 of keessaa qabu baafachuun maricha akka xumurantu ibsame. Bakka bu'oonni hawaasaa kunneen dhimmoota Itoophiyaa keessatti ta'aa dhufan kanneen akka rakkoo nageenyaa, dinagdee fi rakkoo olaantummaa seeraa kabajamuu dhabuu fi dhimmoota biroo irratti mari'achuun isaaniitu himame. Marii kana irratti bakka bu'oonni hawaasaa kan saba Amaaraa ibsa ejjennoo qabxii abbaa 13 qabu kana irratti walii galuu dhabuun maricha addaan kutanii akka ba'antu ibsame. Gatiin gurgurtaa oomishaalee boba'aa ji'a hagayyaatti akkuma jirutti kan itti fufu ta'utu himame. Ministeerri Daldalaa fi Hariiroo gatiin gurgurtaa oomishaalee boba'aa ji'a hagayyaa keessa haaluma ji'a adoolessaa keessa tureen kan itti fufu ta'uu beeksise. Ministeerichi ibsa Itoophiyaan Broadcasting Corporationiif kenneen akka jedhetti gatiin gurgurtaa oomishaalee boba'aa kan ji'a hagayyaa akkuma duraan jirutti kan itti fufu ta'uu hime. Ibsi Ministeera Daldalaa fi Hariiroo kun akka jedhutti yeroo dhiyootti gabaa boba'aa addunyaa irratti hundaa'uun sirreeffamni gatii taasifamuu malaa jedhe. Balaa tiraafikaa naannoo Oromiyaa keessatti haala yaaddessaan mudachaa jiru ilaalchisee qubee TV'n Daayirektara olaanaa nageenya tiraafikaa naannoo Oromiyaa Kumaandar Balaachoo Tikii bilbilaan dubbise. Leensaa Hordofaa waan itti dabaltu qabdi. Balaa tiraafikaa dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa keessatti sababoota adda addaan iddoo adda addaatti mudateen lubbuun namoota hedduu darbuun ni yaadatama. Balaawwan kana keessaa dhiyeenyatti kan mul'atan godina Baaleetti barsiisota Yuunivarsiitii Maddoo Laaburra ga'e, godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam haadhaa fi ijoollee ishee 4 dabalatee lubbuu namoota hedduu galaafate, godina Wallagga Bahaatti kan mudate keessattuu guyyaa kaleessaa haala suukanneessaan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujiitti mudateen lubbuun namoota hedduu darbuun isaa kan hin dagatamnee fi nama yaaddessu ture. Balaa tiraafikaa naannoo Oromiyaa keessatti haala suukanneessaan mul'achaa jiru ilaalchisee qubee TV'n bilbilaan Daayirektara olaanaa nageenya tiraafikaa kan ta'an Komaandar Balaachoo Tikkii bilbilaan dubbise. Yaada itti aanu kana nuuf kennan. Sababoonni balaan tiraafikaa naannoo keenyattis ta'e akka biyyaatti mudatu hedduu jechuun ni danda'ama. Tokkoffaa namaan kan ga'udha. Namaan kan ga'u yeroo jennu tokko konkolaachisaadha. Konkolaachisaan seera tiraafikaa kabajuu fi naamusa ogummaa isaa kabajee imaanaa itti kenname eegee konkolaachisuu dhabuu isaan kan ka'e balaan mudata. Balaa suukanneessaa fi balaa guddaan akka mudatu kan taasisan keessaa tokko immoo saffisaa ol konkolaachisuu, daandii qaxxaamuraa irratti of eeggannoo gochuu dhabuu, boqonnaa malee yeroo dheeraa konkolaachisuu fi warra lafa ofillee dursa kennuu dhabuun balaawwan kanaaf sababa guddaa akka ta'an nuuf himan. Sababoonni balaan tiraafikii itti mudatu akka naannoos ta'e akka biyya keenyatti hedduu jechuun hin danda'ama. Tokkoffaan namaan kan ga'u tokko konkolaachisaadha. Konkolaachisaan gochuu kan qabu seera tiraafikaa kabajee, naamusa tiraafikaa kabajee, naamusa ogummaa isaatiin kabajee hojii isaa imaanaa itti kennamee gochuu irratti of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu dhabuun balaa tiraafikaa kan geessisu keessaa tokko. Mallattoo tiraafikii lafarra jiru, mallattoo tiraafikii barbaachisaa ta'e yoo qabanye ariitii murtaa'een kan hin oofne yoo ta'e, ariitii humnaa ol oofuunis balaa guddaa suukaneessaa kan geessisu keessaa tokko jenneeti kan ilaallu. Inni biraa of eeggannoo daandii qaxxaamura irratti godhamuu qabu, daandii zebiraa irratti akkasumas lafoodhaaf dursa kennuu dhabuun, boqonnaa malee oofuun waan baay'ee kan keessa qabu waan ta'eef inni guddaan namaan kan dhufu jenneeti kan ka'umsa balaa guddaa kan ta'u. Dabalataanis namoonni lafa yeroo daandii qaxxaamuran of eeggannoo gochuu dhabuun isaanii balaawwan mudataniif sababa guddaa ta'aa jedhan. Gama biraatiin waqtiin amma keessa jirru ganna ta'uu isaan wal qabatee konkolaachisaan yeroo kam caalaa of eeggannoo cimaa taasisuu qaba. Konkolaataa keessattis teeknikaaf kan barbaachisu hunda dursee konkolaachisaan guuttachuu qaba. Keessattuu gommaan yeroo bonaa ittiin konkolaachisanii fi yeroo gannaa ittiin konkolaachisan gargar ta'uu qaba. Ilkaan gommaa konkolaachisaa kan dhume yoo ta'e fireenii qabuuf waan rakkisuuf sana hunda dursee of eeggannoo gochuu qaba. Akkasumas yeroo konkolaataa konkolaachisuu afurii namaa fuullee foddaa konkolaachisaa dukkaneessuu waan danda'uuf sanallee qulqulleeffachaa yoo hin deemne balaa walitti bu'iinsa fuulduraa fi duubaan mudataniif sababa ta'uu danda'a jedhan. Inni biraa of eeggannoo daandii qaxxaamura irratti godhamuu qabu, daandii zebiraa irratti akkasumas lafoodhaaf dursa kennuu dhabuun. Inni biraa yeroo ammaa kun haalli qilleensaan beekamaa rooba. Yeroo roobaa kana immoo wanti barbaachisaan konkolaataa keessatti teeknikii konkolaataa waan hundi guutamuu qaba. Ispeeshaalii gommaan ganna ittiin deemanii fi gommaan yeroo bonaa ittiin oofamu
gargara ta'uu qaba. Tokkoo miti teeknika konkolaataa waliigala konkolaataa keessatti air fresh condition kan jedhamu yeroo bokkaa haqxuun roobaa konkolaataa keessa namni taa'ee hafuuranii keessatti maaltu uumamaa astaawitii fuulduraa yookaan daawwitii fuulduraa cufamuu waan danda'u sana isanii maal gochuudha ifa akka ta'u gochuun barbaachisaa waan ta'eef kun yoo kan hin guutamne ta'e balaa tiraafikaatiif kan nama saaxilu walitti bu'iinsa fuulduraaf duubaaf kan saaxilu waan ta'eef. Sababoota kanaan wal qabateeti balaan yeroo gannaatti caalaatti kan mudatu. Irra caalaan isaa garuu sababni mudachuu balaawwan kanaa alseerummaa konkolaachistootaan kan uumamudha jedhan. Balaawwan hamoon akkanaa akka hin mudanneef gama keenyaan dhimma kana irratti xiyyeeffachuun hubannoo bakka argame hundatti konkolaachisaafis ta'e warra lafoofillee kennaa jirra jechuun nuuf himan. Hubannoon yeroodhaan kennamaa kan jedhu osoo kennamee hin beeku bakka ji'aan torban miseensitti godhamee akkuma warra lafootii kennamu isaaniifis kan kennamu ta'udha. Gama konkolaachisaan yeroo gannaa kanatti gommaa ilkaan isaa dhume yookaan mucucaachuuf isa saaxiluun akka hin konkolaachifnee fi bakka hundatti hubannoon ni kennama. Hubannoo kenname irratti hundaa'ee kan of hin sirreessineef illee adabbiin ni kennamas jedhan. Akka waliigalaatti balaan mudachaa jiru suukanneessaa ta'uu isaan wal qabatee guyyaatti lubbuun namootaa darbuun qabatamaan hangana jechuu yoo dadhabne iyyuu akka waliigalaatti gabaasa ji'a 11 hojjenneen namni 1492 lubbuun kan darbe yoo ta'u kun immoo kan nama yaaddessuu fi yeroo kam caalaa qindoominaan akka irratti hojjennuuf kan nu kakaasudhaas jedhan. Kun amma qabatamaadhaan hammana jenneetu tilmaamuun nama dhiba. Guyyaatti kan 2-3-4 ga'u jira. Akka waliigalaatitti torban keessatti lubbuun namaa odoo hin baane kan hin oolle jira. Daataa isaa fudhannee amma kan laalu ta'e kan gabaasa ji'a 11 hojjennee namni 1492 lubbuun dabree jira. Balaawwan suukanneessaa akkasii akka kana caalaa hin mudanneef gama keenyaan hubannoo kan duraa caalaatti namoota lafoof konkolaachisaaf kennuu mallattoolee tiraafikaa dhaabuu fi to'annoo tiraafikaa isa duraa caalaa qindoominaan hojjechuun balaa hir'isuun ni danda'ama jedhan. Hubannoon bakka hundattuu kennamuun dirqamas barbaachisaadhas. Uummataafis konkolaachiftootafis uummanni itti wal gahuun uummattuu dhimma tiraafikii irratti xiyyeeffatanii konkolaachisaa bichaatti dhiisuu odoo hin taane konkolaachisaan fireeniin diduufii danda'a yookaan teekniikii addaa isaa qunnamuu waan danda'uuf dugda isaanii kennanii deemuu akka hin qabne karaa deeman yoo karaas ce'an yeroo roobaa kanaan maxxalaa qabatanii dagla karaa ce'uunis barbaachisaa waan hin taaneef hubannoo uummataafis kennee konkolaachiftootaafis kennuun akka mootummaattis akka keenyattis qajeelfamni mootummaan baasis kana waan ta'eef irratti hojjenna jenneeti kan karoorfannis. Ogeessi kun akka jedhanitti konkolaachistoonni konkolaataa deddeebisa uummataa irratti bobba'anii hojjetanis qarshii ari'uu qofaa osoo hin taane lubbuu namootaaf eeggannoo cimaa gochuun seera konkolaachisaaf barbaachisu hunda guutuun konkolaachisuu qabu jedhan. Naannoo keenyatti yeroo ammaa kana irratti hojjetamaa jirra jenneeti kan yaadnu garuu balaan guyyaa guyyaadhaan odoo hin geenye oolu kun of eeggannoo barbaachisaan godhamuu qaba kan jedhu yaada qabna. Qarshii qofa ari'uu miti. Eertiraa fi Tigraay keessatti kirkirri lafaa cimaan galmaa'uun isaa himame. Beekanisa akkalaa dabalata qabdi. Eertiraa fi Tigraay keessatti kirkirri lafaa cimaan galmaa'uun isaa himame. Magaalota giddu galeessa Eertiraa fi kaaba Itoophiyaatti kirkirri lafaa reektaar iskeelii 5.4 galmaa'uun isaa himame. Giddugalli qorannoo saayinsii biyya Jarmanii kibxata kaleessaa adoolessa 25 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kirkirri lafaa galgala sa'aatii 2:15 irratti akka mudate ibse. Roobii har'aa ganamas kirkirri lafaa xiqqaan reektaar iskeelii 4.8 galmaa'uutu ibsame. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal kirkirri lafaa kun mudachuu mirkaneessuun wiirtuun kirkira lafaa magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraa irraa kiiloomeetira 65 fagaatee bakka argamu Erafaalitti akka mudatu ibsan. Miidhaa kirkirri lafaa Eertiraa fi kaaba Itoophiyaatti qaqqabsiise ilaalchee haga ammaatti wanti himame hin jiru. Giddugalli qorannoo ji'ooloojii Jarmanii kirkirri lafaa 5.4 hamaa jedhamee ibsamus kirkirri lafaa kun miidhaa hagas mara cimaa jedhamu geessisuu akka hin dandeenye ibse. Mi'a manaa kuffisuu fi foddaa cabsuu irra kan darbe miidhaa guddaa akka hin qaqqabsiisne dhaabbatichi beeksise. Kirkirri lafaa kun lafa keessaa bakka kiiloomeetira 10 gadi fagaatu irratti mudates jedhame. Ta'ullee lafa jalatti miidhaa haga tokko qaqqabsiisuu waan danda'uuf namoonni of eeggachuu qabu jechuun gorsan. Inistituutiin Jarmanii kun akka beeksisetti kirkirri lafaa kun magaalota Eertiraa Adiqaay, Daqmahiraa, Kaarinii fi Asmaraatti dhagahame. Magaalota Tigraayitti immoo Addagiraatii fi Maqalee dabalatee magaalota biroo keessatti kirkirri lafaa kun dhagahamuu ibse. Buufanni televezyiinii naannoo Tigraay akka gabaasetti magaalonni Tigraay hedduun kirkira lafaa reektaar iskeelii 5.5 rukutamuu isaanii ibse. Kirkirri lafaa Maqalee dabalatee magaalota naannichaa kanneen akka Aksum, Addagiraat, Shiree, Adwaa fi Wuqrootitti mudachuu isaas gabaase.
Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara maddeen oduu biyya alaarraa argannetti darbina. Chaayinaan dinagdee ishee waraanaaf qopheessaa akka jirtutu himame. Addisuu Muluu dabalata qaba. Chaayinaan dinagdee ishee waraanaaf qopheessaa akka jirtu himame. Beijing waraanni dhimma Taayiwaan irratti ka'uu danda'a shakkii jedhuun dinagdee ishee waraanaaf qopheessaa akka jirtu gabaasni The Economist hime. Chaayinaan shakkii waraanni ka'uu mala jedhuun yeroo waraanaatti of eeggannoof kan ishee fayyadu boba'aa fi nyaata kuufachaa akka jirtu eera gabaasni kun. Taayiwaan qaama kooti jechuun ejjennoo cimaa kan qabdu Chaayinaan biyyoota dhiyaa ilaalcha faallaa kanaa qaban waliin walgaarreeffannaa keessa seentee jirti. Ameerikaan Taayiwaan biyya of dandeessee argamtudha jechuun beekamtii kennuufii baatus qaama Chaayinaa ta'uu ishee irratti mormii akka qabdu ibsitee turte. Biyyoonni addunyaa humna waraanaa gurguddaa qaban Ameerikaa fi Chaayinaan dhimma Taayiwaan irratti wal waraansatti galuu danda'u sodaan jedhu addunyaa raasaa jira. Olaantummaa koo eegsifachuuf tarkaanfii kamiyyuu nan fudhadha kan jettu Chaayinaan dhimma Taayiwaan kana irratti gara waraanaatti seenuu malti sodaan jedhus irra deddeebiin saba Maalii addunyaan seccaamaa jira. Kanaaf immoo gahaa kan ishee taasisu turtii waggoota lamaan darbaniif Chaayinaan naannawaa Taayiwaanitti shaakala waraanaa irra deddeebiin gaggeessaa akka turtetu himama. Tarkaanfii Beijing kana hordofuun Ameerikaanis Taayiwaaniif deeggarsa waraanaa gochuun alatti loltoota ishee dabalataa gara ardii Eeshiyaatti bobbaasaa jirti. Kanuma hordofuun dhimma Taayiwaan kana irratti waraanatti seenuun koo hin oolu jechuun Chaayinaan qophii taasisaa akka jirtu gabaasni kun ifoomse. Sodaa waraanicha duuba dhufu hordofuunis waraanichi daldala gabaa addunyaa keessaa na baasuu mala jechuun karaa daldalaa ishee filannoo biraa ta'e qorachaa akka jirtu hime gabaasni kun. Akka gabaasni The Economist kun jedhutti Chaayinaan boba'aa, qamadii fi oomishaalee nyaataa biroo yeroo waraanaatti waggootaaf ishee fayyaduu danda'u kuufachaa jirti jedha. Keessumaa immoo qamadii, boqqolloo, ruuzii fi oomishaalee qonnaa biroo baay'inaan gara biyya isheetti galchaa akka jirtutu ibsame. Chaayinaan yeroo ammaa qamadii ji'oota 18f nyaataaf ishee gargaaru kuufattee akka jirtuu fi qoqqobbiin daldalaa sababa waraanaa kanaan wal qabatee biyya isheerra kan ka'amu yoo ta'es sirna daldalaa haaraa qopheeffachaa akka jirtu hima gabaasichi. Kana malees dhaabbileen daldalaa Chaayinaa filannoo daldalaa biraa qopheeffachuun hirkannaa daldala warra dhihaa keessaa bahuuf suutaan yaalaa akka jirantu ibsame. Dhaabbileen daldalaa kunneen kuufama maallaqaa isaanis doolaaraa fi yuuroo osoo hin taane gara warqeetti jijjiirrachaa akka jirantu himame. Gabaasni kun akkas yaa jedhu malee Chaayinaan ammatti garuu dhimma Taayiwaan irratti waraanatti seenuuf qophaa'uu ishee ifatti wanti dubbattee hin jiru. Gabaasichi kan The Economist. Oduu ispoortiitiin immoo taphataan kilaba Xaaliyaanii Atilaantaa Raasmas Hooylaand gara kilaba Maanchister Yuunaayiteditti imaluuf jira jedhame. Taphataan kilaba Xaaliyaan Atilaantaa Raasmas Hooylaand qorannoo fayyaa barbaachisu hundaa xumuruun kilaba Ingiliz Maanchister Yuunaayitid waliin waliigaltee mallatteessuuf jira. Waliigaltee inni kilaba Maanchister Yuunaayitid waliin mallatteessu kunis hanga bara 2029tti kan turu yoo ta'u gatiin kaffalamuufis yuuroo miliyoona 75 dhaabbiin akka ta'ee fi kaffaltii dabalataa yuuroo miliyoona 10 ta'utu himame. Taphataan umurii ganna 20 kun gara kilaba Maanchister Yuunaayitiditti imaluuf hawwii guddaa akka qabu himee ture. Gama biraatiin taphataan kilaba Ingiliz Brentford David Ryan gara Arsenaal imaluuf qophiin xumuramaa akka jirutu himame. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee waliin Ansabilee Alamuun ture qophiileen qubeetii biyya afanitti fufuu turtii gaarii.